Dhaggeeffattoota fi hordoftoota chaanaalii waamicha qubee akkam jirtu nagaa keessan isin jedha. Egaa kan warra booddee viidiyoo isaa dhaggeeffataniif jechuudha. Egaa warra amma laayivii hordofaa jirtanillee egaa akkuma beekamu waamichi qubee kutaalee barnoota garaagaraatti qooduudhaan barumsa afaan Oromoo isiniif dhiyeessaa jira. Egaa armaan dura kutaa barnoota tokko hamma 19tti ilaallee turre. Egaa kan namoonni haaraa viidiyoo kana argatan yoo jiraatan duuba deebitanii karaa chaanaalii keenya waamicha qubee jedhuun hunduma isaayyuu barumsa hundaa argachuu dandeessu. Waraabnee jira isiniif goonera waan ta'eef. Akkasumas immoo namoonni karaa teelegiraamii garee nutti dabalamtanii barachuu barbaadan yoo jiraatanii jala diskiripshinii yuutuubii keenya jalaa yookiin immoo viidiyoo kana jalaa argachuu dandeessu. Liinkii ittiin garee keenya jooyin gootanii namoonni barattoota keenyatti makamtanii barachuu barbaadanii. Akkasuma namoonni chaanaalii keenya haaraa ta'an immoo chaanaalii keenya sabskiraayib sheer gochuudhaan namoota biraan dhugaa isiniin jenna nu jajjabeessa isiniin jenna. Egaa ga'ee keenya haa baanuun jedha akkuma yeroo hundumaayyuu jedhee. Har'a immoo kaa barumsi qabadhee isiniif dhiyaadhe qubguddeessa jedha. Qubguddeessadha. Mee waa'ee qubguddeessaa osoo hin jedhin kaa barumsa keenya yeroo darbee hamma tokko yoo si yaadachiise yeroo darbee kan barachaa jirru waa'ee sirna tuqaaleeti. Sirna tuqaalee eegallee turre maal akka ta'an yeroo darbee ilaallee achirraa immoo yeroo darbee immoo mallattoo gaaffii barannee taanee qoodduu barannee egaa har'a immoo barnoota kutaa 19ffaa yeroo darbee baranne keessatti mallattoo isaa barannee taansee gidduutti osoo sirna tuqaalee hundaan xumureen gidduutti qubguddeessa isiniif gashee maaliif al tokko xiqqoo boqonnaa fardhaa sirna tuqaalee irratti jechuu barbaadanii. Egaa qubguddeessi kan jedhu kunillee gosuma sirna tuqaaleeti. Garuu akka sirna tuqaalee kaanitti mallattoo miti. Qubguddeessa jechuun mallattoo miti. Maal akka ta'e immoo ilaalla jechuudha. Guutumatti barumsa kana yoo ilaalle isiniif gala qubguddeessa jechuun maal akka ta'e mallattoon ibsuu hin danda'amu. Fakkeenyaaf mallattoo gaaffii yoo jennee mallattoo gaaffiidhaan ibsina. Qoodduu yoo jennee qoodduudhaan ibsina. Kanaaf qubguddeessa immoo akka sanatti mallattoon ibsina miti. Mallattoon ibsina miti. Inni kun maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Barumsa kanaa gadhumaatti na duuka bu'aa na hordofaa isiniin jedha. Sana booda isiniif gala jechuudha maal akka ta'e. Egaa qubguddeessa jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoo keessatti qubguddeessa yoo jennu maal jechuudha? Jechi qubguddeessa jedhu kun maalidha inni kan jedhu hiika isaarra mi'a ilaallu. Egaa jechi qubguddeessa jedhu jechoota lama irraa ijaarame. Jechi qubguddeessa jedhu jechoota lama irraa ijaarame. Isaanis qubee fi guddaa kan jedhutu walitti dhufee qubguddeessa. Kana jechuun qubee guddaa jechuudha. Qubee guddaa jechuudha. Egaa qubguddeessa kan jennu kuni afaan Oromoo keessatti yommuu barreeffama garaagaraa barreessinu yeroo itti qubguddeessan fayyadamnu jira jechuudha. Yeroo itti qubee guddaa taasisnu jira jechuudha. Kanaafuu kuni maal jechuudha jechuudha akka sirna tuqaaleetti fudhataman jechuudha. Kana jechuun barreeffama tokko keessatti seera afaan Oromoo guunnee barreessuudhaa fi qubguddeessa yeroo itti fayyadamnu jira jechuudha. Qubguddeessa immoo akkamitti fayyadamna? Yoom fayyadamna? Eessatti fayyadamna? Haala kamiin fayyadamna kan jedhu immoo tartiiba barnoota keenya kana keessatti ilaalla jechuudha. Kanaafuu haga dhumaatti nu hordofaa isiniin jechuun barbaada. Mee tartiibumaan akkamitti akka fayyadamnu, eessatti akka fayyadamnu ilaalaa deemna jechuudha. Fakkeenya wajjin akkuma yeroo darbe taasisne jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti qubguddeessi barreeffama afaan Oromoo keessatti tajaajila garaagaraa kenna. Mee tajaajiloota sana tokko tokko adda qoonnee haa ilaallu. Tajaajiloota akkamii kenna qubguddeessi? Qubguddeessi jechuun qubee guddaadha jenneera. Qubee guddaa yeroo kam fayyadamna kan jedhu tokko tokkoon fakkeenya fudhannee gosoota isaa wajjin ni ilaallaa jechuudha. Iddoo isaa wajjin. Tole jalqaba irratti kan ilaallu faayidaa qubguddeessaa keessaa inni tokko jalqabni himaa qubguddeessan eegaluu qaba. Jalqabni himaa qubguddeessan eegaluu qaba. Kuni faayidaa qubguddeessaa keessaa isa tokko jechuudha. Yookiin immoo sirna qubguddeessaa keessaa isa tokko jechuudha. Egaa himni kamiiyyuu gaafa eegalu yookiin gaafa jalqabu jalqaba irratti jechi jalqabaa sun qubeensaa guddaa ta'uu qaba. Kuni seera qubguddeessaa afaan Oromooti. Seera qubguddeessaa afaan Oromooti jechuudha. Mee fakkeenya ilaallu. Fakkeenya kana ilaalaa. Fakkeenyaaf barnoonni hundee guddinaati. Barnoonni hundee guddinaati. Egaa kun hima tokkodha. Hima ergaa guutuu dabarsuudha. Egaa hima kana keessatti qubeen jalqabaa kan jecha jalqabaa sun guddaa ta'uun dirqama ta'a jechuudha. Kuni seera afaan Oromooti. Kanaafuu himni kun
qubee xiqqaarraa eegale yoo ta'e seera barreeffama afaan oromoo guunne jechuudha. Kanaafuu seera barreeffama afaan oromoo guutuudhaaf dirqama maal ta'uu qaba? Qubguddeessaan xumuramuu qaba jechuudha. Dhiifama tuqaan irraa dagadhee itti taasisa. Tuqaatti maaliif hima guutuu waan ta'eef tuqaa fudhachuu qaba. Kanaafuu egaa hima kana keessatti hima barnoonni hundee guddinaatti jedhu keessatti qubeen jalqabaa baan akkuma halluu diimatiin gurraachesse kanatti arguu dandeessanii jechi jalqabaa kun qubeen isaa guddaa ta'uu qaba jechuudha hima keessatti iyyuu. Fakkeenyatti kunneen inni daldalaa bunaati. Kanaafuu inni daldalaa bunaati kan jedhu kana keessatti hima kana keessaa jechi jalqabaa inni kan jedhu qubeen isaa jalqabaa qubee guddaa ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenya namni tokko asitti qubee xiqqaadhaan barreessa yoo ta'e sirrii miti jechuudha. Seera afaan oromoo cabseera jechuudha. Kanaafuu himni kamiyyuu qubee guddaadhaan eegaluu qaba jechuudha. Akkasuma fakkeenya sadaffaa keessatti maaliif barnoota addaan kutte? Egaa kun hima gaaffiiti. Hima gaaffii keessattis yoo ta'e mallattoo qubguddeessa yookiin immoo qubee guddaa jalqaba irratti fayyadamuu dirqamata jechuudha. Egaa asirratti gosoota himaan baranne gosoonni himaa gosoota hima gaaffii jira. Himaa yookiin immoo ergaa guutuu dabarsuu jira. Gosoota himaa baay'eetu jira. Kanaafuu gosoota himaa kamiyyuu keessatti gaafa jalqabu hima gaaffisaa haa ta'u, hima ergaa guutuu dabarsus haa ta'u, himoota gosa biraallee haa ta'u qubguddeessan eegala jechuudha. Kanaaf barreeffama kamiyyuu gaafa jalqabdan qubguddeessan eegaluun dirqama ta'a jechuudha. Hima yommuu barreessinu. Kun egaa faayidaa qubguddeessaa keessaa isa tokkodha. Itti aanee immoo faayidaa qubguddeessaa keessaa bo'oon walaloo qubguddeessan eegaluu qaba. Kana jechuun walaloo yommuu barreessinu bo'oo tokko walaloo sanaa qubee guddaan eegaluu qabna jechuudha. Qubee guddaan eegaluu qabna jechuudha. Qubguddeessan jedhu qubee guddaa jennee jirra. Qubee guddaan eegaluu qaba jechuudha. Bo'oo walaloo kamiyyuu walaloo yeroo barreessinu. Mee fakkeenya ilaalu. Mee asitti fakkeenya walaloo barreessee kan alagaa walaloolee baay'ee barreessuu hin danda'u. Kan fakkeenyuu fudhachuufanii walaloos ta'uu dhabuu danda'a sirriitti. Akkas jedheetan barreesse sitti himeera yaa dhala koo diddeemaaf taata gadi galoo dhaga'e gorsa abbaa keetii dinnaan atoo baduu keetii jedha. Egaa kun amma walaloo bo'oo afur qabudha. Walaloo bo'oo afur qabu jedheetan fudhanne akka fakkeenyatti. Egaa walaloo isaa sirriitti barraa'uu dhabuu danda'a. Garuu yaadichi fakkeenya isinii ta'a jedheetan yaada. Asirratti maal jechuu barbaadetanii kan faayidaa qubguddeessaa keessa tokko kan jenne bo'oo walaloo kamiyyuu yommuu barreessinu qubee guddaan eegaluu qaba jechuudha afaan oromoo keessatti. Kanaaf fakkeenyaa fi jecha hima jalqabaa yookiin bo'oo jalqabaa walaloo kanaa keessatti sitti himeera yaa dhala koo jedha. Sitti himeera yaa dhala koo kan jedhu keessatti sitti kan jedhu kana keessatti jecha jalqabaa kanaaf qubeen jalqabaa kuni guddaa ta'uu qaba jechuudha. Akkasuma bo'oo lammaffaa keessatti illee diddeemaaf taataa gadi galoo kan jedhu bo'oo tokko waan ta'eef jechi jalqabaa kun qubeen isaa guddaa ta'uu qaba jechuudha. Guddaa ta'uu qaba. Akkasuma dhaga'ii gorsa abbaa keetii kan jedhu bo'oo sadaffaadha. Qubeen jalqabaa guddaa ta'uu qaba. Egaa asirratti waa'ee qubee dachaa yeroo darbe sitti himeera jechuun hanga tokko akkamitti qubee guddaa akka taasisnu waa'ee yommuu gabaajee barannu natti fakkaata. Egaa qubguddeessa keessatti akkuma gabaajee keessatti taasisne sana qubguddeessa keessatti illee qubeen jalqabaa qubee dachaa yoo ta'e qubee dachaa sana qubee isaa lachuu guddaa goona osoo hin taane qubee jalqabaa isaa qofa guddaa goona jechuudha. Fakkeenya asirratti dhaadha jedhamiti. Dhaa kana keessaa daa fi haarraa ijaarame jechi dhaa jedhu qubeen dachaa dhaa jedhu kuni. Kanaafiyyuu jecha dhaga'e jedhu kanaa qubguddeessa taasisuudhaa fi daa qofa guddaa taasisna malee haallee guddaa hin taasisnu. Kanaafuu daan guddaa ta'eet haan immoo xiqqaa ta'a jechuudha. Garuu daas guddaa goonee haas guddaa gochuu hin dandeenyu jechuudha. Dachaallee akka qubee tokkotti yoo fudhatame qubee jalqabaa qofatu cimbii sana keessa qubee jalqabaa qofatu guddaa ta'a jechuudha. Akkasuma bo'oon afuraffaa kunillee dinnaan atoo baduu keeti kan jedhu kana akkasuma guddaa taasisna jechuudha. Kanaaf bo'oo walaloo kamiyyuu yommuu barreessinu jalqaba irratti qubee guddaa taasisna jechuudha. Egaa gosoota walaloo keessaa fakkeenyaaf walaloo geerarsaa ta'uu danda'a, walaloo boo'ichaa ta'uu danda'a, walaloo sirbaa ta'uu danda'a, walaloo gosa hedduu gosoota muuziqaa kan biroos ta'uu danda'a. Walaloo kamiyyuu gaafa barreessinu bo'oo isaa jalqabaa qubee guddaan eegalla jechuudha. Maaliif namoonni baay'ee walaloo barreessuudhaan beekan walaloo barreessu. Kanaaf seera afaan oromoo keessatti ulaagaa walaloo guunnee barreessinu keessatti tokko maal ta'a jechuudha. Qubee jalqabaa guddaa taasisna ka'a. Egaa ulaagaa walaloo baay'eedha. Fakkeenya walaloo tokko barreessuudhaaf ulaagaa maal guutuu qaban jedhu yeroo biraa keessatti waa'ee walaloon ilaalla. Ammaaf garuu akka
ulaagaa tokko keessa warra immoo barreessinu qubee jalqabaa guddaa taasisna guddeessaa fayyadamna jechuudha. Kun egaa faayidaa guddeessaa keessaa isa kan biraati yookiin immoo tajaajila inni afaan Oromoo keessatti kennu keessaa inni kun tajaajila isa kan biraati jechuudha. Itti fufnee immoo kan ilaallu ammallee faayidaa guddeessaa keessaa maqaaleen waamsaa guddeessan eegaluu qabu. Maqaaleen waamsaa kamiyyuu yoo ta'e jalqaba himaas yoo dhufan, gidduu himaas yoo dhufan, dhuma himaarras yoo dhufan guddeessan eegaluu qabu. Maqaa waamsaa kan jennu eenyu faadha? Mee itti fufnee ilaallu maqaa waamsaa kan jedhaman. Maqaa waamsaa kan jennu fakkeenyaaf maqaa namaa, maqaa ardii, maqaa biyyaa, maqaa magaalaa, maqaa gaarreewwanii, maqaa laggeenii, maqaa naannoo, maqaa afaanotaa, maqaa kallattiiwwanii, maqaa tibbootaa, maqaa ji'ootaa, maqaa guyyootaa, maqaa torbanii, maqaa galaanaa, maqaa haroo, maqaa garbaa, maqaa sabaa fi sallammootaa fi kan kana fakkaatan maqaa waamichaa jedhamu. Egaa isaan kuni hima keessatti gidduu himaa isaa dhufanii, jalqaba himaa isaa dhufanii, dhuma himaa irratti isaa dhufanii guddeessan eegaluu qaba jechuudha. Qubee guddaan eegaluu qaba jecha isaanii keessaa qubeen jalqabaa qubee guddaan ta'uu qabaa jechuudha. Maqaan waamsaa kan jedhaman kunis maqaa waamsaa akkuma amma tarreessine kana jechuudha. Tarii isin dubbisuu dandeessu waan ta'eef maal eenyu akka ta'an fakkeenyaaf ardii jalatti eenyu akka argaman maqaa namaa, maqaa biyyaa, magaalaa, gaarreewwanii, laggeenii kan jedhan kana egaa maal akka ta'an beektan kun waan haaraa miti namni kamiyyuu namni mana barumsaa seenes beeka waan ta'eef maal akka ta'an adda baasee beeka waan ta'eef kanaaf isaan kana yommuu barreessinu jalqaba himaas yoo dhufan, gidduu himaas yoo dhufan, dhuma himaa irratti illee yoo dhufan qubeen isaanii jalqabaa qubee guddaa ta'uu qaba jechuudha. Egaa kuni faayidaa guddeessaa keessaa isa kan biraati. Mee tokkoon immoo fakkeenya fudhannee maqaalee waamsa kanaa ilaallu. Fakkeenyaaf maqaa namootaa. Egaa maqaan namaa jalqaba himaas yoo dhufe, gidduu himaas yoo dhufe, dhuma himaa irratti illee yoo dhufe qubee guddaan barraa jechuudha maqaan namaa. Nama kamiyyuu haa ta'u maqaa namaa yoo ta'e qubee guddaan barraa'uu qaba jechuudha jalqabni isaa. Mee fakkeenya naa ilaallu akkasiniif galuuf. Mee fakkeenya kana keessatti guddataan barataa cimaadha. Egaa guddataa kan jedhu kun maqaa namaati. Jalqaba irratti dhufe waan ta'eef qubee guddaan barraa'uu qaba jechuudha. Egaa kun osooyyuu maqaa namaa ta'uyyuu baate akkuma jenne himni kamiyyuu gaafa jalqabu qubee guddaan barraa'uu qaba waan ta'eef jechisaa jalqabaa keessa qubeen jalqabaa kuni ulaagaa sallachuun hun ta'a jechuudha. Kanaaf maqaa namaas waan ta'eef qubee guddaa ta'a jechuudha. Fakkeenya lammaffaa irratti barsiisaan keenya tolaa dareedhaa ari'e. Egaa as keessatti tolaa kan jedhu kun maqaa namaa ta'e gidduu himaa dhufe. Sababii gidduu himaa dhufeef qubee guddaa ta'uu kan isa taasisu maqaa namaa waan ta'eef jechuudha. Egaa osoo jecha biraa ta'ee qubee guddaan ta'uu jalqabni isaa garuu maqaa namaa gadi ta'eef yookiin immoo maqaa waamsaa waan ta'eef tolaa kan jedhu kun qubeessaa jalqabaa guddaa ta'a jechuudha. Maqaa namaa yeroo kamiyyuu qubee guddaan jalqabna waan jenneef. Akkasuma dhuma himaa irratti yoo dhufe immoo ilaallu sadaffaa irratti hiriyaa koo gaariin caaladha. Kanaafuu maqaan caalaa jedhu kun dhuma himaa irratti dhufee ta'us maqaa namaa waan ta'eef caan kun qubee guddaa ta'a jechuudha. Qubeen ishee jalqabaa kun qubee guddaa ta'ee barreeffamaa jechuudha. Egaa kun faayidaa guguddeessate jechuudha. Yookiin immoo sirna guguddeessaa afaan Oromoo keessatti akka taasisuu qabnudha. Kanaaf kanatti maqaan namaa hima keessatti jalqabas yoo dhufe, gidduus yoo dhufe, dhuma himaa irratti illee yoo dhufe qubee guddaadhaan barraa'uu qaba jechuudha. Qubee guddaadhaan barreeffamuu qaba. Itti fufnee immoo fakkeenya maqaalee biyyaa ilaallu, maqaalee magaalotaa, ardii. Isaan kunis maqaa biyyaas yoo ta'e, maqaa magaalotaa yoo ta'ee fi maqaa ardii yoo ta'e gidduu himaas, jalqaba himaas, dhuma himaa irratti illee yoo dhufan qubee guddaadhaan eegaluu qabu jechuudha. Fakkeenya ilaalla. Mee fakkeenya kana ilaalaa. Fakkeenyaaf biyyi koo ardii Afrikaa keessatti argamti. Egaa Afrikaa kan jedhu kuni maqaa ardiiti. Kanaafuu maqaa ardii waan ta'eef qubee guddaadhaan eegala jechuudha. Kun halluu isaa asitti adii taasise kana adiidhaan gurraachesse kanatti maqaan isaa qubee guddaan eegala jechuudha. Maaliif Afrikaa kan jedhu maqaa ardii waan ta'eef. Maqaan ardii immoo maqaa waamsati jenneerraa guddeessan eegaluu qaba jenneerraa. Kanaafuu hima kana keessatti gidduullee yoo dhufe qubee guddaan eegala jechuudha. Qubee guddaan eegala.
Fakkeenya lammaffaa keessatti Eeshiyaa keessatti yookiin Eeshiyaa keessa Chaayinaan baay'ee guddatte. Eeshiyaa keessa Chaayinaan baay'ee guddatte. Egaa Chaayinaa kan jedhu maqaa biyyaati. Maqaa biyyaati. Kanaafuu maqaa biyyaa maqaa waamsaa waan ta'eef qubee guddaan eegala jechuudha. Jechisaa keessaa qubeen jalqaba. Kanaafuu caa jedhee asirratti addeessee halluu isaa asirratti mul'ise kana jechuudha. Akkuma kanatti qubee guddaadha jechuudha caan kun. Kanaafuu Chaayinaa kan jedhu qubee jalqabaasaa guddaa taasisa. Chaa ta'eef qubee dachaa ta'eef lachuusaa guddaan taasisa. Akkuma jalqaba isinitti himee qubee isaa jalqabaa qofa caa qofa guddaa taasisnaa jechuudha. Kanaafuu maqaan biyyaa jalqaba himaas, gidduu himaas, dhuma himaas yoo dhufe qubee guddaadhaan barreeffamaa jechuudha. Fakkeenya sadaffaa irratti namoonni baay'een magaalaa Adaamaa jiraatu. Egaa asirratti Adaamaan kun magaalati. Maqaa magaalati. Gatii maqaa magaalaa ta'ee fi qubee guddaan eegaluu qaba. Kanaafuu Adaamaa kan jedhu fakkeenya akkuma asitti asirratti halluu isaa adii godhee kanatti qubee guddaa ta'uusaa jechuudha. Asirratti halluu addaa yommuu godhu akkasitti mul'atuufi malee seera barreeffamaa ta'eetii miti. Kanaafuu namoonni tokko tokko akkasitti akka nu hubanne jechuudha. Maaliif halluu isaa adda kanan taasisee qubee guddaa ta'uusaa akka sirriitti sitti mul'atu. Eessa akka jiru qubee guddaan isinitti akka mul'atuufi jechuudha. Egaa kuni maqaa biyyaas yoo ta'e, maqaa ardiis yoo ta'e, maqaa magaalaas yoo ta'e yeroo kamiyyuu hima keessatti yommuu barreessinu qubee isaanii jalqabaa guddaa taasisnaa jechuudha. Mi'a ammallee maqaa waamsaa keessaa maqaa afaanotaa yookiin maqaa sabaaf sablammootaa ilaallu. Isaan kunis hima keessatti yoo dhufanii qubee guddaa taasifamu jechuudha. Maqaa afaanotaas yoo ta'e, maqaa sabaaf sablammootaa illee yoo ta'e, isaan kun hima keessatti yoo dhufan jalqaba dhumas gidduus yoo dhufanii guddaadhaan jalqaba yookiin qubee isaanii jalqabaa guddaa ta'a jechuudha. Mee fakkeenya ilaallu. Uummanni Oromoo saba guddaa Afrikaa keessa jiraatu fi afaan Oromoo dubbatudha. Uummanni Oromoo isheen jedhu kuni maqaa sabaatii jechuudha. Maqaa sabaati. Saba gadi ta'ee fi oon kun qubee guddaa ta'a jechuudha. Kanaafuu ammaan booda Oromoo jettan yeroo barreessan kamiyyuu hima jalqaba yoo dhufe, gidduus yoo dhufe, dhumarras yoo dhufe oon guddaa ta'uu qabda jechuudha. Maqaa sabaati waan ta'eef. Saba biraallee bakka kanatti yoo kan dhufu ta'e fakkeenyaaf saba Gaafoo ta'uu danda'a. Saba kan biraa ta'uu danda'a. Saba Sidaamoo ta'uu danda'a. Saba kamiyyuu kan jedhu asitti maqaan sabaa yoo dhufe qubee guddaadhaan barraa'uu qaba jechuudha. Qubeen jalqabaa. Akkasuma afaan Oromoo kan jedhu maqaa afaaniiti. Afaan Oromoo kan jedhu maqaa afaaniiti. Egaa afaan Oromoo kan jedhu kuni maqaa afaanii waan ta'eef guddeessanii eegaluu qaba jechuudha. Kan afaan hundi baay'ee yeroo waa'ee dogongorina akka kanatti barraa yeroo hundumaa yoo ta'u. Afaan Oromoo kan jedhu kuni maqaa afaanii waan ta'eef qubeen jalqaba kunis oon kunis guddaa ta'e afaan Oromoo jedhamee kanatti barreeffama jechuudha. Egaa kun afaan Oromoo qofaaf miti afaan kamiyyuu yoo ta'e afaan addunyaa kana jiru kan saba kamiyyuu yoo ta'e yommuu barreessitan qubee guddaan barraa'uu qaba. Itti fufnee fakkeenya biraa kana ilaallume. Fakkeenya lammaffaa irratti Eeshiyaa keessatti afaan Arabaa bal'inaan dubbatama. Egaa afaan Arabaa kan jedhu kun amma maalidhaa? Afaanii maqaa afaaniiti jechuudha. Maqaa afaaniiti waan ta'eef qubee isaanii jalqabaa guddaa taasisnee jechuudha. Egaa asirratti kan hubattan hima keessatti maqaan afaan kamiyyuu yoo dhufe, maqaan sabaaf sablammii kamiyyuu yoo dhufe qubee guddaan eegalla jechuudha. Jalqaba isaa dhufu, gidduu isaa dhufu, dhumarra isaa dhufu yeroo hundumaa qubee guddaan eegaluu qabaa kun dirqama jechuudha. Dhimma filannoo osoo hin taane seera afaaniiti yookiin immoo seera seerlugaa afaan Oromooti. Tole itti fufnee ammas kan ilaallu faayidaa qubguddeessaa keessaa maqaan kallattiiwwanii qubguddeessan eegaluu qabu yookiin qubee guddaan eegaluu qaba. Jalqaba himaas yoo dhufe, gidduu himaas yoo dhufe, dhuma himaas yoo dhufe qubee guddaan eegaluu qaba jechuudha. Maqaa kallattiiwwanii beektu. Isa kaaba, kibba, baha, dhiha jennu kana jechuudha. Kallattiiwwan kunniin hima keessatti yommuu barreeffaman qubee guddaan eegaluu qabu jechuudha. Kallattiiwwan kan jedhaman isaaniidha. Fakkeenya mee ilaallu Harargeen godina baha Oromiyaatti argamtuudha. Egaa amma baha kan jedhu kuni maqaa kallattiiti. Kallattii keessaa isa tokko waan ta'eef qubeen isaa jalqabaa guddaa ta'a. Kun halluu isaa asirratti adda taasisee kanatti qubee guddaa goonee barreessina jechuudha. Qubee guddaa taasisnee barreessina maqaa kallattii. Fakkeenya lammaffaa irratti uummanni Oromoo baha, kaaba, kibba fi dhihaan jiraatu hundinuu afaan Oromoo dubbata. Egaa uummanni Oromoo baha kan jedhu kun maqaa kallattii tokkooti. Kaaba maqaa kallattii biraa, kibba
Yaa kan jedhu kun maqaa kallattii biraa waan ta'eef egaa kallattiiwwan kanneen yeroo hundumaayyuu akkuma asirratti argitan qubee guddaadhaan eegaluu qabu jechuudha. Qubee guddaadhaan eegaluu qabu. Qubee guddaadhaan eegaluu qabu. Kanaafiyyuu maqaan kallattii kanneenii yeroo kamiyyuu hima keessa iddoo kamiyyuu dhufee qubee guddaan eegaluu jechuudha. Kun faayidaa guddeessaa keessaa kan biraati. Inni biraa immoo fakkeenyaa fi faayidaa guddeessaa keessa kan ilaallu fakkeenyaaf guyyoota torbanii maqaa ji'ootaa fi tibboota. Egaa guyyoota torbanii illee yoo ta'e, maqaa ji'ootas yoo ta'e, tibbootas yoo ta'e, yeroo kamiyyuu hima keessatti yoo dhufan qubee guddaan eegalu jechuudha. Egaa qoqqoodama yeroo xiqqaa egaa namni hawaasni jireenya isaa keessatti waqtii adda qoqqoodees fayyadama. Naannuma naannootti maqaan isaa gargar ta'us akkaataan qoodamsaa wal fakkaata. Fakkeenyaaf torbee tokko guyyaa torbatti qoodnee, ji'a tokko guyyaa 30tti qoodnee, waggaa tokko ji'a 12tti qoodnee akka sanatti qoqqoodamee fayyadamu jechuudha. Kanaaf egaa maqaa guyyoota torbanii yommuu barreessinu qubee guddaan barreessina jechuudha hima keessatti jecha isaa jalqaba, qubee isaa jalqaba. Maqaa ji'ootallee yoo ta'e, tibbootallee yoo ta'e. Egaa guyyoota torbanuu beektu, maqaa ji'ootaallee beektu, ji'oota 12 qabna. Egaa 13ffaan illee jira biyya keenyatti. Akkasuma tibboota kan jennu immoo kan akka fulbaanaa, arfaasaa, birraa, bona jennee tibboota akkasitti qoodna. Arfaasa sana qabna. Isaan sanallee yommuu hima keessatti barreessinu jecha san keessaa qubeen jalqabaa guddaa ta'a jechuudha. Mee fakkeenya ilaallu akkasiniif galuuf. Fakkeenya tokkoffaa keessatti ani gaafa jimaataa mana barnootaa hin deemne. Egaa akkasuma jimaata kan jedhu kuni maqaa guyyoota torbanii keessaa isa tokkodha. Maqaa guyyoota torbanii keessaa tokkodha. Kanaafuu jimaata kan jedhu kana qubee jalqabaasaa guddaan ta'a jechuudha. Hima keessa jalqabas yoo dhufe gidduus yoo dhufe malee yoo dhufe. Kanaafuu maqaa guyyoota torbanii qubee guddaadhaan jalqabna jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf manni barnootaa fulbaana eegala. Manni barnootaa fulbaana eegala. Manni barnootaa fulbaana kan jedhu kuni maqaa ji'aa waan ta'eef kanaaf faan isheen jalqabaa jecha kanaa guddaa taasifamtee barreeffamte jechuudha. Fulbaana kan jedhu maqaa ji'aa waan ta'eef. Akkasuma fakkeenyaaf sadaffaratti naannoo keenyatti midhaan yeroo arfaasaa facaafama. Egaa as keessatti arfaasa inni jedhu kuni maqaa tibbaati yookiin waqtii jechuudha. Tibbaa arfan keessaa arfaan isa tokkodha. Kanaafuu inni kun gidduu himaas jalqabee himaas dhuma himaas yoo dhufe qubeen isaa jalqabaa guddaa taasifamee barreeffamaa jechuudha. Kanaafuu akka kanatti maqaan guyyoota torbanii, maqaan ji'ootaa, maqaan waqtiilee yookiin tibbootaa yeroo kamiyyuu eessattuu hima keessatti yoo dhufan qubeen isaanii jalqabaa qubee guddaa ta'a jechuudha. Qubee guddaa ta'a. Akkasuma fakkeenyaaf dhaabbilee fi jarmiyaalee hawaasaa yookiin mootummaa yoo ta'an kamiyyuu qubeen isaanii jalqabaa qubee guddaa ta'a jechuudha. Dhaabbilee yookiin jarmiyaa hawaasaa yookiin gama hawaasaatis gama mootummaatis haa ta'u yeroo kamiyyuu maqaa guddaan eegalu, qubee guddaan eegala jechuudha. Maqaan isaanii yookiin maqaan waamicha sanaa dhaabbilee mootummaa kan jennu dhaabbilee barnoota, dhaabbilee fayyaa garaagaraa ta'uu danda'a. Yookiin immoo jarmiyaalee yookiin immoo dhaabbilee hawaasaa kan jennu fakkeenya maqaa ayyaana garaagaraa ta'uu danda'a. Yookiin immoo maqaa amantii ta'uu danda'a. Yookiin maqaa dhaaba hawaasa tokko bakka bu'u ta'uu danda'a. Kanaaf isaan sana jarmiyaalees haa ta'u dhaabbilees haa ta'u yeroo hima keessatti barreessinu qubee isaanii jalqabaa guddaa taasisna jechuudha. Kuni faayidaa guddeessaa keessaa isa kan biraati jechuudha. Mee fakkeenya naa ilaallu. Aadaa Oromoo keessatti irreechi ayyaana guddaadha. Egaa amma asirratti irreechi kan jedhu kuni maqaa ayyaanaati jechuudha. Maqaa ayyaanaa aadaa Oromoo keessatti beekamudha. Egaa kanaafuu irreecha kan jedhu kana hima keessatti yommuu galchinu jalqabas gidduus dhumas haa ta'u yeroo kamiyyuu qubeensaa jalqabaa guddaa ta'a jechuudha. Maqaa ayyaanaa waan ta'eef maaliif hawaasa Oromoo bakka bu'aa yookiin hawaasa tokko bakka bu'aa waan ta'eef kanaaf isa sanaaf maqaa waamichaa waan ta'eef qubee guddaa taasisna jechuudha. Qubeessa jalqabaa. Akkasuma fakkeenya lammaffaatti biyya keenyatti hordoftoota amantii kiristaanaa fi musliimatu waliin jiraata. Egaa asirratti amma kiristaana kan jedhu kuni egaa dhaabbata amantii tokkooti. Dhaabbata amantii tokko hordofan tokko qaba. Dhaabbata amantii tokkooti. Musliima kan jedhus dhaabbata amantii tokkooti. Kanaaf isaan kana yommuu hima keessatti arganne qubee guddaadhaan jalqabna jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana. Akkasuma fakkeenyaaf sadaffaatti barattoonni kolleejjii barsoota roobee kaleessa eebbifaman. Egaa
kolleejjii barsiisota roobee kan jedhu maqaa dhaabbata mootummaati. Maqaa dhaabbata barnoota mootummaati. Kanaafuu kolleejjii barsiisota roobee kan jedhu kana qubee gurguddaadhaan eegaluu dirqama taatee jalqaba jechichaa. Kanaaf kanatti guddeessaa yommuu dhaabbilee mootummaa yookiin dhaabbilee hawaasaa yookiin jarmiyaalee hawaasaa kan ta'an kamiyyuu hima keessatti yommuu dhufan jalqaba dhumas yoo dhufan qubee isaanii jalqabaa guddaa taasisnaa jechuudha. Akkasuma maqaawwan gaarreewwanii, laggeenii, haroowwanii, garbootaa fi galaanotaa qubee guddaan eegaluu qabu. Maqaa gaarreewwaniis haa ta'u, laggeenis haa ta'u, haroowwaniis haa ta'u, garbootaa fi galaanotaas haa ta'u, qubeen isaanii jalqabaa guddaa ta'a jechuudha. Hima keessatti iddoo kamiyyuu dhufan. Kanaaf mee gabaabsinee fakkeenya fudhanna yeroo dheeraa fudhadhee natti fakkaate nan gaggabaabsaa. Akkasitti dheeranneef fakkeenyaaf maqaa gaaraa fudhannu fakkeenyaaf gaarri guddaan Kilimaanjaroo jedhamu biyya keenyatti argama. Egaa asirratti Kilimaanjaroo kan jedhu maqaa gaaraa waan ta'eef qubeensaa jalqabaa qubee guddaa taasifama jechuudha. Kanaafuu kun waan nama mormisiisuu hin qabu, waan nama rakkisuu hin qabu jechuudha. Namaaf gala salphumatti fakkeenya lammaffaarratti lagni Naayil biyya keenyaa madda. Egaa asirratti Naayil kan jedhu maqaa lagaa waan ta'eef qubeessaa jalqabaa kana guddaa taasisnaa jechuudha. Guddaa taasisna jechuudha maqaa laggeeniin. Akkasuma fakkeenyaaf itti fufnee ilaallee haroon Zuwaayii Oromiyaa keessatti argama. Egaa Zuwaayii kan jedhu kun maqaa haroo Oromiyaa keessatti argamudha. Kanaaf maqaa haraa waan ta'eef maqaa waamichaa waan ta'eef qubeessaa jalqabaa guddaa taasisna jechuudha hima keessattuu iddoo kamiyyuu yoo dhufe. Akkasuma fakkeenyaaf ardiin Afrikaa Galaana Diimaa daangeffatti. Egaa Galaana Diimaa kan jedhu kun maqaa galaana tokko keessas tokko waan ta'eef kanaaf Galaana Diimaa kan jedhu kun maqaa galaana waan ta'eef qubeessaa jalqabaa guddaa taasisna jechuudha. Guddaa taasisna. Fakkeenya afuraffaa irratti garbi Paasifikii baay'ee guddaadha. Garbi Paasifikii baay'ee guddaadha. Egaa Paasifikii kan jedhu kun maqaa garbaa keessas tokko waan ta'eef qubeessaa jalqabaa guddaa taasisna jechuudha. Egaa kunniin maqaa laggeenii, gaarreenii, haroowwanii kan fedhe yoo ta'u jalqaba himaas, gidduu himaas, dhuma himaas yoo dhufan qubeen isaanii jalqabaa guddaa taasisna jechuudha. Egaa kuni hamma tokko faayidaa guddeessaa yookiin guddeessaa akkamitti akka fayyadamnu hubattaniitu jedhee yaada jechuun nan ariifadhe deddeebi'aa dhaggeeffadhaa yoo isinitti ariifadhe maaliif sa'aatii kan dheeranneefanii kan dafee ariifadhe dubbadhe karaa laayivii jirtanillee yoo gaaffii qabaattan gara booddee irratti gaafachuu dandeessu. Egaa namoonni akkasuma karaa YouTube nu hordoftan gaaffii yoo qabaattan karaa koomentii yaada keessan nu kaa'uu dandeessu. Akkasumas immoo yookiin karaa garee keenya teelegiraamii dhuftanii waamicha qoyyattanii barbaadanii jooyin gootanii sana booda gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan nu kaa'uu dandeessu. Itti fuftanii barachuus yoo barbaaddan nutti makamuu dandeessu. Egaa itti fufnee sirna tuqaalee yeroo biraa hin ilaalla. Baay'een nu afaan mallattoo raajeffannoo sarara xiqqaa itti fuftuu gosa baay'ee jira waan ta'eef kan nuufuu kanaaf hunduma isaanii tokko tokko ni ilaalla. Hundumtuu yoo nuufuu kanaafuu namoonni barachuu fedhii qabdan ammayyuu koottaa jenna balbala keenya isiniif banaa namoonni barachuu barbaadanii egaa namoonni qubeen barreessu yoo jiraattan kan viidiyoo ilaaltanii duuba deetanii barnoota keenya kutaa tokkoffaarra yoo galtan haaluma salphaadhaan qubee bartuu jecha ijaaruu bartuu barreeffamas bartuu jedheetan isin jajjabeessuu jaalladha. Egaa barnoonni keenya har'aa kanuma fakkaata. Kutaa barnootaa itti aanu keessatti immoo barumsa kutaa 21ffaa duree biraa wajjin qabannee hamma isinii deebinutti nagaan turaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo gaarii qabaadhaa. Carraa gaarii.